Channel YouTube keenya erga banannee sa'aati 4,000 subscribe 1,000 darbine haala kamiin money guutuu dandeenya. Haala salphaa ta'een monetize gochuu dandeenya. Osoo qixaatii takka nurraan hin gahin, osoo channelin keenya irratti nutti hin diimessin wanni itti guutte kun sirrii miti. Sirreeffadhu osoo nun hin jedhin haala kamiin akka guuttachuu dandeenyu bal'inaan waliin ilaallaa haga dhuma barnoota kanatti na waliin turaa isiniin jechaa. Namoonni maatii hin ta'in subscribe godha akkaan illee like share gochuu hin dagatinaa turtii gaarii. AdSense deemnee guutuu keenyaan dura yookaan YouTube keenya apply monetization guutuu keenyaan dura waan nuti beekuu qabnutu jira. Wanni nu channelii keenyarraa emailii keenyarraa check gochuu qabnu jira. Dirqama jechuudha. Settingi bilbila keenyarra seenne settingi bilbila keenyaa keessaa Google ka jedhu barbaadanne Google kana irra tuqnee emailii keenya dura jiraachuu isaa erga mirkaneeffannee booda manage Google account ka jedhu kana tuqnee security jala seenna. Security jala erga seenne furaan keenya kun cufaa ta'uu isaa check gochuu qabna. Kun duraan godhannee qabaachuu qabna. Osoo money deemnee hin guutiniin dura sanaan booda gara channel YouTube keenyaa deemnee profile keenya irra tuqnee channel keenya irra seenne suuraa wal fakkaataa akka hin jiraanne akka dogoggorri hin uumamne suuraa yoo irra hin jiraanne suuraa adda addaa irratti jijjiiru wama mata dura irratti barreeffanne suuraa san irratti barreeffata irra kakaawwachuu jechuudha. Video martinuu suuraa qabaachuu qaba. Achuma channel keenya jala community jala seenne video nama share goone akka hin jiraanne qulqulleessine gara money guutuutti deemna jechuudha. Money guutuudhaaf wanni nu barbaachisu lakkoofsa poostaa fi maqaadha. Kanuma qofaa yookaan immoo postal code'inis yoo jiraate yoo hin jiraannes rakkina hin qabu. Duwwaa guunnee dabarfachuu dandeenya. Waa takka waan rakkina qabu miti. Kan nuti irraa guunnu Chrome keessaa bakkuma sa'aatii ilaallannu san irraa guunnee waliin ilaalla. Bakkuma sa'aatii irraa ilaallattan subscribe irraa ilaallattan erga sa'aatiin keessaniif subscribein keessan guutee erga arfanuu right tahe gara guutuutti waliin seenna jechuudha. Erga waa hunda guuttachuu keenya of barree booda money gochuudha jechuudha. Money guutuudha step xiqqoodhaan guunnee waliin ilaallaa. Apply now ka jedhu kun ni jira. Apply now kana tuqne namni video kana haga dhumaatti ilaalee waa takka sodaa takka malee ofii isaatii mataa isaatii money gochuu danda'a. Waa tokko wanni nama sodaachisu tokko ittiin hin jiru. Yeroo apply now tuqnu akkasitti seera sadii nuu fida. Tokkoffaa seera tokkoffaa lammaffaa steppii sadaffaa. Steppii jalqabaa qofa kan startiin banamee jiru. Yeroo nuti startii jalqabaa tuqnee startii san guuttanne kan lammaffaa banama. Akkasuma sadaffaan illee itti fuufa jechuudha. Amma startii lakkoofsa tokko jala jiru tuqannee gara fuulduraa deemnee lakkoofsa takka jala wanni nurraa barbaadu seera YouTube qeebaluu qofa. Steppiin jalqabaa YouTube termii partnerii programii san taqabbaluu qofa. Kanaafuu startii lakkoofsa takka jala jiru san tuqnee seera san qeeballa. Sanduuquma takkatti raayitii goonee accept YouTube terms yeroo nuu jenne achumaan dannuun jedhee arungaadee nu bebeessaa jechuudha. Kanaafuu yeroon amma startii lakkoofsa tokko jala jiru yeroon tuqu seera lakkoofsa tokko lama sadii jedhee nuu fida haga dhumaatti gadi buuna. Yeroo nu gara gajjallaa gadi buune sanduuqa lama arganna. Sanduuqa eeyyeen seera YouTube qeebalee jedhu sanduuqa tokkoffaa irratti seera san simanna jechuudha. I accept the YouTube partner program ka jettu sanduuqni jalqaba. Sanduuqni tokkoffaa irratti nuuf kennu YouTubein jechuudha. Sanduuqni kun kunoo as bakka kana jirti. I accept YouTube terms program YouTube partner programs ka jettu kan sanduuqa sanitti raayitii godhanna. Ni gurraacheffanna kunoo akkas goone. Sanaan booda wanni nurraa eegamu accept YouTube termsiidha. Accept terms ka jedhu kun fuula dura isaa jira. San tuqanna jechuudha. Kanaafuu seera kana eeyyama kenninaaf jechuudha. Sanduuqa sanitti raayitii godhanneerra accept terms ka jettu kun bakka kana jirti. San irra tuqnee seera takkaffaa guuttannaa jechuudha. Yeroo san tuqnee kunoo gaama sarchii godhaa jira. Lakkoofsi takka dan jedhee arungaadee ta'a. Yookaan magariisa ta'a. Sanaan booda startiin lakkoofsi lammaffaan nu banamaa jechuudha. Kunoo amma lakkoofsi tokko dan jedhee jira. Sanduuquma sanatti raayitii godhannee acceptii gochuu keenya qofaan. Acceptii yeroo nu goone seera YouTube qeeballee jirra dhumate. Kanaafuu amma steppii lammaffaatti gad dabarfannaa jechuudha. Lakkoofsi tokko nu banee jira. Dhumatee jira. Lakkoofsi lama not started ammalleen eegallee jira. Garuu startii lakkoofsa lama jala jiru banamee jira. Startii lakkoofsa lama jala jiru cuqaafannee steppii istaanutti gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Steppii lammaffaa startii yeroo akkuma tuqanneen maaltu nu dhufaa
Kanaan dura AdSense emailii kanaan banattee turte banattee hin turre. Qabdamoo hin qabdu ka jedhu nu gaafata. YouTube AdSense kanaan dura ni qabdaa gaaffii jedhu nu gaafate. Gaaffii san deebii isaa deebifnaaf. Sanduuqa asitti isitti mul'attu kana gidduu tuqannee jechuudha. Sanduuqni kun ni jirti jala sana. Kanaan dura qabaachuuf dhabuu keenya kan nu beeksiftu. San tuqannee hin qabnu ka jedhu itti guuttannaa jechuudha. Do you have an existing AdSense account? Kanaan dura ni qabdaa nuun jedhee nu gaafata. Sanduuqa sanirra gadi tuqanna nuti. Kanaan dura ni qabdaa nuun jedhee gaaffiidha. Gaaffii san deebisuuf select ka jedhu kun sanduuqa san keesseera. Yeroo tuqannee filannoon jalqabaa jechuudha. Yes, I have an existing account jedha. Eeyyeen kanaan dura Google AdSense emailii kiyyaan banadheera. Filannoon itti aanu kan lammaffaa No, I don't have an existing account. Kanaan dura hinumaa hin bananne hin qabu jechuudha. Ka sadaffaa jira jirtu ka itti aantee dhumarra jirtu I don't know jetti. I don't know hin beekuudha. Kan lammaffaa san kan No, I don't have an existing account ka jedhu kana filanna. Sanirra tuqannee gara fuulduraatti adeemna jechuudha. Amma sanirra tuqannee kan itti aanu continue jala sana amma fidee as nu kaa'eera. No, I don't have an existing account ka jedhu nu fidee jira. Continue cancelling jala kana ni jirti. Yeroo No, I don't have irra kaawwannee kaane. Sanaan booda continue ka jettu kun ni jirti. Continue kana cuqaafnee gara fuula duraa deemna jechuudha. Amma AdSense deemnee guutuu eegaluudhaaf. Sanduuquma sanarra tuqannee No, I don't have irra kaawwanna. Gara fuulduraa yeroo deemnu emailii YouTube keenya nu filachiisa asirratti. Emailiin 10 ta'uu danda'a. Jiraachuu dhabuus ni mala yoo jiraate kan YouTube keenyaa filanna yoo dhibe garuu itti guuttanna emailiif password jechuudha. Actually YouTube fayyadamaa jirra waan ta'eef ni jiraata emailiin bakka kana. Emailii YouTube keenya filannee itti galfanna. Yeroo nuti irra tuqannu tarii nama tokko password gaafata password itti naquudha. Sanaan booda step itti aanu guuttachuu deemna jechuudha. Website YouTube keenya channel keenya fidees nu kaa'ee linkii keenya. Sanaan booda get more out of AdSense ka jedhu jalatti yes ka jedhuu fi no ka jedhutu jira. What akka get more out of AdSense. Yes, send me customized help and performance suggestion. Ka jedhutti right godhanna. Filannoo lamatu as jira jechuudha. Yes itti sanduuqatti duuba sana jirtutti gurraacheffannee xiqqoo akkuma gadi siqne jechuudha. Kan itti aanu biyya filannoo biyyaati. Select your country or territory. Ka jedhu kanarratti biyya keenya filanna irra tuqannee maqaa biyya keenya barbaadannee itti galfanna jechuudha. Biyya feeneeyyuu yoo jiraanne rakkina hin qabu. Kan nuti guunnu garuu har'a kan isinitti agarsiisuu barbaadu Itoophiyaadha. Itoophiyaatti guuttadha jechuudha. Kunoo Itoophiyaan as jira. Itoophiyaa irra tuqadha. Amma biyya filannee jirra gadi buuna amma gara gajjallaatti deemnee sanduuqa yes I have read and accept the agreement ka jedhu kana jira. Sanduuqa duuba isaa jirutti right godhannee create account tuquudha sanaan booda. Asirratti waan sadii qofa yesiitti sanduuqa yesii godhannee Itoophiyaa filannee sanaan booda gadi buunee sanduuqa sanitti right godhachuu waa sadii qofa jechuudha. Fuula kanarratti wanni nuti waliin goone. Create account ka jedhu kun jira. Create account kana tuqannee gara fuulduraa deemna. Amma gara fuulduraa yeroo deemnu AdSense waan sila waraqaa irratti barreeffanne waraqaa irratti barreeffannee lafa kaawwanne san finnee asirratti itti guunnaa jechuudha. Wama xiqqishoo sarara 4 yookaan 5 yoo heddummaatti wanna asirratti guutamu. Wannummaan AdSense jedhamu asirratti wanni guutamuu qabu wama 3 yookaan 4. Wanni guutamu kunis immoo waan nama sodaachisu tokko hin qabu. Haala kamiin akka guutamu bal'inaan isinitti agarsiisa amma. Eeyyeen egaa akkuma isinitti mee baay'ee salphaadha isiniin jedheera kunoo sararuma xixiqqoo as jirtu kana akka jalqabaa ofiinuu nuu filatee individual. Taayipii akkaatum akkaawuntiin keenya maal akka ta'e nuu filatee jira individualiidhaa fi biizinasii jira individualii akkuma sadatti taa'u irra tuquyyuu nu barbaachisu. Kaayittaanuu maqaa address line 1 address line 2 nuun jedhee nuu fida. Sanarratti itti guutaa deemuudha. Bakka maqaatti Abdul app jedhee ofiin kaahee jira irra tuqeen sana irraa haqeen maqaa kiyya guutuu itti galcha. Maqaan nuti itti galchuu qabnu maqaa nama booda akkaawuntii keenya akkaawuntii baankii ta'uu qaba. Kanaafuu san maqaa san sirriitti itti guuttanna. Maqaa keenya maqaa abbaa maqaa akaakayyuu guutuu san barreeffanna jechuudha. Kanaafuu maqaa san fidee irratti barreessa. Address bakka name jedhu sarara jalqabaa irratti. Hubadhaati ilaalaa wanni kun waan akka waan nama sodaachisu hin qabu. Maqaa kiyya maqaa abbaa kiyya
maqaa akaakayyuu kiyyaa sirriitti itti barreessa. Maqaa yeroo barreessinu qubeen jalqaba maqaa keenya qubee guddaa, maqaa abbaa yeroo barreessinu qubeen jalqabaa guddaa, maqaa akaakayyuu yeroo barreessinu qubeen jalqabaa guddaa kaan xixiqqaa. Akka sanatti barreessee xumura. Barreessee ergan san xumuree booda isteeppiin ittaanu yookaan kan ittaanee godhu adrees laayin 1 itti guuta jechuudha. Adrees laayin 1 fi 2 yeroo baay'ee wal isin jalaa makata. Gariin adrees laayin 1 irratti yeroo barsiisanu Addis Ababaa jennee barreessinaa jedhu. Gariin adrees laayin 1 irratti poostaa barreessinaa 2 irratti immoo Itoophiyaa jennaa jedhu. Suwwaa takkitti wal jala darbu rakkina takkitti hin qabu. Poostaa tokkoffaa irratti barreessitanii poostaa lama isattaanu irratti barreessitanus. Gariin akkas jedhanii barreessu. Yoo Addis Ababaa taatanii gandi keessan biyyi magaalaan keessan Addis Ababaa ta'e rakkina qabu itti Addis Ababaa jettan. Yoo hin taane garuu Itoophiyaa jechuutu irra caalaadha. Adrees laayin 1 erga maqaa barreeffannee kaadee sarara ittaanu irratti maqaa biyya keenya Ethiopia Ingiliffaan jechuudha. Kan nuti barreessuu qabnu Ethiopia qubee takka osoo hin dogoggorin adrees laayin 1 irratti Itoophiyaa jenna. Itoophiyaa gara gajjallaatti jennee gubbaatti poostaa barreessinus ni dandeenya. Garuu isteeppii ittiin deemnu ka jalqabaa irratti Itoophiyaa guunne ka ittaanu irratti immoo lakkoofsa poostaa adrees laayin 2 irratti jechuudha. Adrees laayin 2 ittaanu kanarratti lakkoofsa poostaa guuttan. Lakkoofsa poostaa yeroo guuttannu dogoggorri nuti uumuu hin qabne paa guddaa oo guddaa, tuqaa baa guddaa oo guddaa xaa guddaa, PO tuqaa box xiqqoo walirraa siksine lakkoofsa poostaa keenya itti barreeffannaa jechuudha. Lakkoofsi poostaa keessanii meeqayyuu haa ta'u. Amma waa sadii guunnee jirra. Maqaa barreessine, biyya barreessine, lakkoofsa poostaa barreessine, poosti koodii irra geenyaam. Poosti koodiin fakkeenyaaf kan Finfinnee 1000 Arsiin Baaleen kun magaalaan adda addaa ni qabu. Fakkeenyaaf namoonni Finfinnee ta'an 1000 guuttatu. Magaalaan keenya garuu yoo poostaal koodii hin qabu ta'e duwwaa 4 guunnee irra dabarfanna. Sanaan booda kan ittaanu maali? Town City magaalaa keessa jiraannu jechuudha. Magaalaa biyya keenyaa keessa jiraannu. Magaalaa biyya keenyaa keessa jiraannu an Jimmaa Aggaaroo. Kanaafuu Jimmaa koomaa Aggaaroo godhee dabarfadhus rakkina hin qabu. Aggaaroo qofa jedhus rakkina hin qabu. Jimmaa jedhus rakkina hin qabu. Garuu magaalaan poostaa irraa baafadhe sun eessa akkasiin taate kan hin guutuu qabu. Kanaafuu Jimmaadhaa. Jimmaadhaa eessa? Aggaaroo. Jimmaa koomaa godheen Aggaaroo guuta. Waa takkitti rakkina takka hin qabu jechuudha. Magaalaan lakkoofsa poostaa irraa baafadhe Aggaaroodhaa. Aggaaroo itti guuttadhaa jechuudha. Jimmaa Aggaaroo Town City. Lakkoofsi bilbilaa optionaalidha. Fedhu nin guuta, fedhu nin dhiisaa jechuudha. Jimmaa qofa Aggaaroo guuttadhe sawwaa takka rakkina hin qabu. Lakkoofsi bilbilaa optionaal jechuun feetan ni guuttuu, feetan ni dhiiftuu jechuudha. Guunnee xumurree jirra amma. Kanaafuu submitidha kan nuti goonu gara fuulduraatti waan nu deemsisu tuquu qubee osoo dogoggoriin erga kana barreessinee booda submit ka jedhu tuqnee submitii goonaa jechuudha. Kanaan booda wanni nu hafe tokko hin jiru submitii tuqnee ni eegna waa takkatti hin buunu lakkoofsi takka nu banamee dan jedhee jira. Lakkoofsi lammaffaan in progress nuun jedha jechuudha. Sa'aatii 5-6 booda yookaan bulee boromtumaa dan jedha. Yeroo sun dan jedhe lakkoofsi sadaffaan immoo itti fufa jechuudha. Viidiyoo keenya keessa maal takka jiru viidiyoo namaa of jalaa dhabuu keenya waan adda addaa nuuf ilaala jechuudha. Lakkoofsi sadaffaan amma lakkoofsi lama akkuma isin argitan in progress jedha. Guunnee jirra garuu check nu godha viidiyoo keenya kun akkuma asirratti argitan lakkoofsi lama in progressidha. Boromtumaa bulee dan nuun jedha akkuma lakkoofsi tokko. Lakkoofsa 3 eegganna yeroo lakkoofsi 3 nu deebisee ofumaan deebisaa waa tokko wanni nu guunnu hin jiru yeroo ni deebisee lakkoofsi 3 banamnaan beeksisa irratti bannee moonii taanee maallaqa lakkaa'uu jalqabna jechuudha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture akkasin irraa barattan abdii guddaan qabaa. Hiriyoota keessaniif share like gochuu hin dagatinaa. Namoonni haaraa taatanis subscribe gochuu hin dagatinaa. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.